Manni marii waliigalaa hajjii bara kanaa ilaalchisee ibsa kenne. Kaffaltiin hajjii bara 2018 birrii 1740 akka ta'e murtaa'ee jira. Itti waamamaan hajjii fi umuraa Itoophiyaa Dr. Muhammad Salih Jamal akka ibsanitti kan bara darbee doolaara Ameerikaa 4921 yeroo ta'u kan bara kanaa doolaara Ameerikaa 4228 tti gadi bu'uu ibsuun dhibbeentaa 15 qabxii 6 hir'achuu beeksisan. Walumaa galatti manni marichaa bara kana tattaaffii olaanaa taasiseen gatii hajjii bara kanaa kan bara darbe irraa doolaara Ameerikaa 693 yookaan sharafa biyya keenyaatti birrii 1,881 akka hir'ise ifa godhe. Akka ibsa manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa agarsiisutti osoo sharafni birrii Itoophiyaa ol ka'uu baatee gatiin hajjii bara kanaa yoo xiqqaate birrii 500 kan ta'u ture jedheera. Haa ta'u malee daballii doolaara Ameerikaa fi sharafni birrii ol ka'uudhaan wal qabatee gatiin hajjii bara hijiraa 1447 birriidhaan yeroo shallagamu 740 akka ta'e ifoomseera. Odeeffannoo wayitaawaa akkasii argachuuf akkaawuntii keenya fooloo nuuf godhaa. An Nasrii Wallaggaati.